rakkota maybe eventii darbee san yaadachuu dhabuu fi fedhiin ilma namaas akkasuma wide ta'u stretch yaa'u jechuudha. Akka laastikii birriitti qabsiisan argitanii akkas gaafata rakkoodha. Ani waan inni hubadhe kanadha ustaaz. Ani waa hedduun beeku. Ani dhaggeeffachuufan ol ba'e sinuma dubbisuuf. Assalaamu alaikum. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Fuudha jabeessuu akkaataa fuudha nu laaffisuudhaaf yeroo fuudhame jabeessuu keessatti namni ergamaa Rabbii fakkaatu hin jiru. Intala isaanii Faaxumaa radiyallahu ta'ala anhaa gaafa Aliyyiidhaa kennanu Aliyyi akka waan Faaxumaa fuuchuu barbaaduuti yeroo jedhanii Aliyyiin calluma jedhu namni yeroo ammaa kana keessa maaliin argaa jidduudhuma kana erguma wal biraa baanee cidha sargeera fuudha sargeera ta'eef miskiinni akkamitti fuudha isa jedhamu ergamaan Rabbii gaadha. Gaafa Faaxumaa Aliyyiidhaa kennanu yoo waan ittiin nikaa hidhatu dhabe Aliyyiin Rabbi irraa jaallatu waan ittiin nikaa hidhatu dhabeeti. Wanti ittiin nikaa hidhatanii Faaxumaa nikaa hidhatanu dhabamee waa tokko hin jiru. Booddee Rasuulli alayhi salaatu wassalaam kaabbaa tokko kan hin amma dura sii kenne tokko hin qabduu jedhaniin qabaa jedheen isuma fidadhu jedhanii isumaan inni kaasii hidha tole. Nikaa hidhanii fi Aliyyiidhaa kaabbaadhuma isaaniitiin Faaxumaa kedhaa kennanii Faaxumaan ittiin nikaa hidhatte. Eega nikaa hidhattee booddee maal godhanii ijoollee? Maal godhanii beektanii? Boroo manaa keessatti gojjoo ijaaraniif godoo bakka inni itti fudhatee galu. Boroo mana ergamaa Rabbitti. Boroo mana ofitti. Bakka jarri keessa galanu bakka jarri keessa galanii aruusa seenanu boroo mana ofiitti gojjoo ofii isaaniitiif cabsaniif ergamaa Rabbii. Hamma kana jabaatala. Hayyu dureen isaa jannataatu gojjoo ofii isaaniitii godhaniiti borootti godhanii waan jarri nyaatan godhaniifiiti kabajaadha gaalaal jabeenya gaa dubbicha jabeenya laal fuudhatu jabeenya. Amma yeroo isiinuu fuudhaaf yeruma kanatti iyyuu bilisummaadhaan nu hafte isiiyyuu akka jaahiliyyaanii fi nu gargariin beekamnu bar yeroo ammaa kana keessa. Maal qabdaa jedhame malee nama dhiiraatiin hamma kana fidii jedhamee jennaan takkaa islaama keessatti dhagaameen beekamu. Gadabii ittiin godhin kan jedhamu immoo wattatti godhin wasarratti hin godhin daangaatti hin godhin heerumatti fuudhatti jechuun waanuma jiraate garuu yoo abbaan asii itti murteessee hamma kana fidi jedhe intalli si miskiina akkamitti heerumti gurbaan inni miskiina akkamitti tokko lammaffaa ilmi dhiiraa amma waan ittiin jiraatu qaba waan ittiin fuudhu immoo qabu. Isaa yaadaatii miti yeroo ammaa kana keessaa adaduma waa qabaatu namni maal jennan hin tuffattii naan jedhe tokko maalumaaf sadarkaa kanatti akkana samii baaftee an jedheen naani intala kuna jalaa tuffattiifanii naan jedhe. Bakka amantiin jidduu hin jiru iyyuu qaba bakka intalattiin utuma hin tuffatinuu tuffatee iyyuu maaliif jennaan fuudhaaf heerumattuu iyyuu sodaatee birrii amma kana wantan jedheef tokkomoo maal naan jedhe setti fakkaate warra karaa sameenii kana aruuzana waamanii achitti maaliif amma kana akka kana gootanii an jennaan mucatti haati mana intalatti yoo si wal dhabdee hiikte maarii si kanaan iyyuu qubsuma godhattii jedhe. Kana jechuun maa inni utuu hin fuudhinuu hiikamte maal jechuudha? Utuu mucattiin utuma hin fuudhin utuu ammallee ni kaayyuu waliin artee waa'ee fuudhaaf waa'ee kaasa waa'ee hiikaa. Addunyaa akkasii keessa jirra. Hubannoo fahamii uummata akkanaa keessa jirra. Uummata akkanatti waa fahamee keessa jirra. Akkitti achi baanu rabbuma beeka. Irratti hojjanna, barreessina, walaloodhaan dubbifna, sagaleedhaan ijaa namaan galledha. Kanaafi osoo rakkoon akka kanaas jira waan ta'eef bakki kun dubartii biraa maaltu jira mee muslimaa mee dubbadhu. Eenyuun naasiidha eenyuun kun nasraa dubbadhu mee nasraa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. أيوة. أكم جرتنا قاله ما شاء الله وجزرات تاني. ربي أمري كيسان كيس بركانو فكا أم اللي إن شاء الله. إن شاء الله وان كده ما من دبيدو ما حاجة كناتي ربي سبب أقول فرماتنا وقول ربي نقول إن قد اللي دبتاتور تاني ما شاء الله. wanni ijoolleen tokko tokko dubbatan illeen wama jiruudha dhugaadhuma jiru inaan qisaan iyyuu malee waan itti dabalan hin jiru.
Yeroo rakkoo kana ilaallu gaa tokkoffaa irratti namni bultii kana ijaarrachuu irratti namni keessattuu biyya Arabaa jiru kun warri reefu ol guddataa jirru ijoolleen zabanaa jechuudha. Tokkoffaa irratti sodaa rabbiitu nama keessa dhibee namni yoo sodaa rabbii qabaatee waliin kayyanu amma waan dacheen biyya namaa kun keessatti ijoolleen ol godhu jirtu rabbiin keenya inuma nuuf obse malee waanuma dacheen nu hojjetu jechuun namni waan gurraan dhaga'utti namatti ulfaatu yoo dhaga'an immoo namaaf jira. Waan yoo dhaga'an iyyuu qalbiin namaa hin fudhanne dhugaadha jedhee wanti namni asitti wal godhu irra baay'een bultii ijaarrannaa wanni namni irratti xiyyeeffatee ijaarratu bultii diinii sanaa isa kan islaamummaan karaa nu godhe isa kan shari'a nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isa akkasii kana irratti xiyyeeffatu osoo hin taane maallaqa irratti xiyyeeffata namni irra baay'eenis maqaadhaaf fuudhaaf heeruma jedhame malee dhugaa rabbii dubbachuu fi dhiirumti zabana kanaa hin fuudhaara jechuun in ulfaata. Kan inni kaa godhatu illee birriisiitiin erga ni kaa godhate waan mana baankii wayi banatitti ilaala. Yoo isiin maallaqa baatii tokko irraallee waa hir'iste bultii nama uumate xiqqoo akkasitti diiga. Isiitu kaffala. Irra baay'ee isiitu kaffala. Erga ni kaa godhate illee yoo isiin maallaqa baatii tokko irraa haga ta'e wayi hir'iste yookaan kan dhoksite maatii isiitii irraa ergitu taate aguma kanaaf lolee hiikaa aguma kanaaf yaani maallaqaa qoxaaxxara bultii caalaa sanuu fuullee dhuma taa'ee osoo qaamaan illee biran gahin. Maatii gargaaruu illee ittiin dhiyeessu. Yoo nuti amma aga cinqamnee biyya namaa keessattis waa baay'ee nama mudataa jiru namaan qajeelu sanuma keessaan haga ta'e maatii keenya gargaarree kaanee gaafa nuti ilmoo shamaraatii umuriin namarraa deema yeroon hin dhaabbatu gaafa nuti ammoo lakkii hin gaha bultiitti dabarfachuu wayyaa jennee yoo nuti irra nuu caalaa laata isa kanarra isa jedhu yoo bultiitti gallee maallaqa keenya qoxaaxxaru malee namni osoo nuti dhukkubsanneeyyuu dhiirumti jechuudha maqaadhaaf abbaa manaadha malee si dhukkube yaara galfadhu yookiin keessaattiin haakima dhaqe yookiin ammoo yoo namni dalagaa dhabeellee taa'e abshir jedhu osoo hin taane maallaqni tokko akkam hanqataa maatiin namaalleen dhugaa rabbii dubbachuuf gaafa jedhanne eerumne maallaqni maatiirraa goree kara jaarsaatti goraalana. Achumaan jarrilleen kanaaf nama harkatti jibbu namallee hin jibbu nullee nu jibbu jaarsallee nu harkatti jibbu. Inni sun illee yoo nuti maallaqa xiqqishoo kan dhoksinee maatii keenya arginu taane galanni keenya waggaa meeqaa hagasitti bada. Gaafa ilmoon namaa waa meeqatti galtee mana ijaarrattee jiruu kootittan gala jettee kaatu yoo waan tokko dogoggortee maallaqa baatii tokko kan achi dabarsitu taate haguma kanaaf namni hin dadhabaa yookiin hin gaheera nan dadhabee agana alana ofii kiyyaafan harkatti qabadha yoo kan jennu ta'e aguma kanaaf bultiin keenya wanni nuti haga duraa ta'amne cinqamne jenne nurraa hafa jechuudha. Nuti amma wallahi ustaaza jiruudhuma duniyaarraayyuu garaa muranne jechuun kanuma akiraatti achi deebineerra maaliif rabbiin achitti nuufa tolchu isa jedhu wayi nuti ijoolleen shamarree biyya namaa baay'een keenya madaadha rabbiin obsanuu kennee ol baanellee dubbannaa kolfinellee taphanna garuu rabbumatti deebinee akiraa keenya yaa rabbi nu tolchi biyya lamatti nu rakkisin isa jedhu badii keenya araarama rabbiin kadhataa jiraataa irra malee akka bineensa ofirraa eeguuf caalatti amma ilmoo dhiiraatti dhugaa dubbachuuf yookiin bultii jedhamu kana wanni nu ofirraa eegnu wanni nuti iyyuu salaannee kadhachuu eegalle iyyuu bultiidhuma kanaanatti ni jaarin isa jedhu eegalle maaliif madaan ilmoo namaa baay'atee waan xixiqqoodhaaf bultii isiin hoggaa meeqa ta'aa abdee maatii keenyatti hin baana isa sanatti jaarsatti hin baana silayyuu jaarsi maqaadhaafi malee jaarsa sana nama masruufee nama obaasee nama nyaachisee mana ofii keessa nama kaa'ee jedhu miti kan kiraa mana irraa kaffalu shamara yoo dalagaa dhabe warra fuudha irra baay'eensa oolumaa galatti kan hunda kan fide sodaa rabbii dhabuudha isinitti hin dheeressu. Hojii fuuchuutu hojii ta'e jechuudha. Yoo dalagaa dhabe warra fuudha maallaquma akkuma waan mana baankii banateetti ilaala dhiirti ni kaa godhannaan guyyaa gaafa ni kaa godhate irraa akka mana baankii baatii isii caala isatu lakkaa'aaf maalanii xiqqoon hanqannaan kanumaaf bultiin diigama uuma xixiqqoodha agisiin hoggaa meeqa taabbattu kana kan fide gaa sodaa rabbii dhabuudha yookiin immoo namni qabame wal biraa gala biyya namaa keessatti namni waraqaa hin qabne keessattuu Saudii waan akkasii keessatti waraqaan eeyyamaa namni hin qabne qabamee gala. Yoo wal biraa yoo asii qabamee gale mana siin hoggaa meeqatti taabdee jaarratetti warra kan biraa fuudhe achi as wajjin suuraa ka'ee ergaa fi meeshaa siin galfatte yoo ta'e kan inni uffata siin ofii galfatte warra fuudhetti uffisee suuraa kaasee as erguuftu jira. Waan akkas akkasii hunda madaa qabnaa kana hunda kan namatti fidu sodaa rabbii dhabuudha wal kayyanuun kun silaa
namni yoo sodaa rabbii qabaate duniyaa xiqqoo kanaaf jedhee nama hin kayyanu. Akka isinuu jettan egaa aqii walii nyaachuun aadaa taasifamee akkuma waan laaftuu wayitti ilaalame jettan isinuu akka sana ta'e dubbiin. Farankaa keetiin diigamtaa jechuudha. Farankaan gara kanaan immoo ijoolleen durbaa warri asii hojjetatte farankaan nuti siidhan gata sanatti balaatti ta'ee jechuudha. Maaliif jennaan namni biyya keessaa bari yeroo akka inni biyya keessaatu eega farankaa argate wal dhabe jedhaa irraa erga farankaa argate warra farankaa argate wal dhabe malee kaan nagaadha. Maaliif jennaan yoo rakkataa ta'e abbaa manaatu rakkisa irra caala. Yoo mo farankaa qabaate jedhe manuma keessaa rakkoon jira jedhanii. Kanaaf gaafa rakkinaa hoo wajjiniin jiraatame amma dubbiin amma gaalaa dubbiin inni nuu kanaan dura haasaa turre dhugaadha jechuudha. Maaliif jennaan farankaa keetiin diigamta farankaa kee barbaacha eega dhufe gaafa farankaas biraa dhabe hin deema kaa maalee garee tokko lammaffaa immoo innumti farankaa kee fuudhee jennaan ati ni kaayidhatte sun abbaa manaatiif jetteetta gaafuma dura moo nan bitadheette gabaadhaan bitadheette moo akkuma shunkurtiitti moo abbaa manaatiif ittaniirume jetteeti kanatti ni kaayidhattu. Maaliif jennaani dhiirarra kaa'e malee dubartiirran keenya dubartii hojjetachuu mirga qabdi. Seera eeggattee hojjetachuu kuufachuu mirga qabdi. Mirgii farankaa kaffalanii ni kaayidhachuu kan abbaa manaati malee kan dubartii ta'uu hin dhageenye nuti waan akka akkasiis quban qabnu. Amma eega bitannaa ta'e nan bitadheetti moo abbaa manaati. Hojiin jiraataa jirti. Numti sun otoo jiraateeti qajeelee otoo jiraate haa ta'u kaa inni sana booda qaama mana baankii banateetti maallaqa si'a qoxaaxaraa booda hin gataa. Hojii dhufe. Inni maallaqa ofii baasee munikaa godhatus akkuma kana. Baatii lamatti hin deebiftiif waan inni baase baatii tokko lama keessaa fiddee deebiftiif waan sana caalu dachaa sanaa. Sanaan booda maallaqa sii gaafata waan ta'eef yoo cimee wama xiqqoo sitti yoo nikaa godhate gaafa baatii lamaa dachaa sanaa deebisteetti. Taa'ee maallaqa si sabuu malee sanaan booda ofii yoo dhabellee irraan kaa'atu dalagaa dhabullee yoo qabaatellee kan saana qoxaaxaramu garuu osoo namni haadha dadhabduu wayii qabaatee yookiin dhukkubsattuu wayii waan gargaaruun irratti dirqama ta'u qabaatee kan haadha ofii kanaaf irraa ergu ta'eyyuu illola erga eerumti akkamitti maatiidha ergita isa jedhu bultiiwwan xixiqqoo akkasiitu iyyuu irra guddaa waan maallaqa irratti xiyyeeffatutu bultii namaa diiga. Nuti dhugaa dubbachuuf jiru duniyaa dhiisnee akiraadhuma yaa rabbi. Hayyee mee musliima dubbadhu hayyee galatoo mulfaadhu Nasra. Nasra biyya kam jirti? Ani Saudiin jira ustaas. Okay. Hayyee musliima dubbadhu biyya kam jirtame? Rakkoon ijoollee wal diiguuf rakkoon namni akka fuudhan ilmoo tokko ittiin wal biratti dhiisanii yookaan utuuruma ilmoo iyyuu argatii wal diiganuuf yoo biyya keessaa warri biyya keessaa yoo jiraattan immoo baay'een barbaadu warri biyya keessaa yoo jiraattanii maaliif jennaan irra caalaa biyya keessaa warri magaalaa baadiyyaan nagaadhaan jira irra caalaan isaa rakkoon hin jiru jechuu miti rakkisaanis hin jiru jechuu miti. Namni yeroo rakkate nagaa rabbitti wajjin dabarsaara eega xiqqishoo ija banatee wayyaa'e dafee wal diiguutti maaltu achi fiigsaa jira maaltu achi gara sanatti achi dubbii gara sanatti jallisee jira isa jedhu yoo manni hin toliin bakkeen hin tolu ijoollee hattuu bakkee jiru kana haadha akka kenne abbaa akka kenne beekaa bakkee jiru haadha akka kenne abbaa akka kenne hayyuu bakkee jiru haadha akka kenne mana akka kenne waan manni akka kenne bakkeedhaa eeggataa jira addunyaan. Waan haadhaaf abbaan gakkennanii yoo bakkeedhaan wanni hamaan jiraate mana gakkenne yoo bakkee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh yoo bakkeedhaan wanni gaariin jiraate mana gakkenne waan manni gakkennu eeggataa jira dhaloonni eegerees warri biyya keessaas yoo jiraatanii baay'ee gaariidha mee garuu dura musliima isarraayi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ustaaz? Alhamdulillah. Ustaazi baay'ee sin jaalladha sinin kabajaa rabbiin umurii keessan nuuf dheeressu. Ustaazan dhaggeeffachuu man dhufe malee yaada kennachuun dhufne. Ayyee tole galatoomi ayyee ulfaadha. Hayyee eenyuga umul khayr mee eessarraayi maal agarte waan nu jedhaa jirru kanarraa maaltu raasaa jira zabana dhiyeenyaa kana maal inni raasaa jiru maal wanni raasaa jiru maaltu bultii raasaa jira dhabni raafne qabeenyi maa raasee mee nutti dubbadhume umul khayr eessarraayi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee ustaas umriin keessan umurii arraagesaatii ol rabbiin nuuf hasan illee jiraachisu